Artisti Haacaaluu Hundeessaa lubbuun darbus hojiin isaanii waliin waan jiruuf yaadannoo isaaf ammoo waan isaaf malu kaa'uu qabna jedhee artisti Galaanaa Gaaromsaa yaadni isaa akka taanutti dhiyaatama. Haacaaluun nama hin duune ta'uusaas beeka. Foon namaatu du'a malee seenaan nama akka hin duune nan beeka. Haacaaluun du'uusaa miila koo mirgaa farka koo mirgaa ija koo mirgaatu badee. Haacaaluun akka hin duunetti yaadus erga Haacaaluun du'ee kaasee waanin godhu dhabee waanan gochuu barbaades gochuu dadhabee dubbadheen beeku miidiyaatti. Haacaaluun hiriyaa koo mana hidhaa Karchallee Ambootii kaaseetu. Haacaaluun ilmoosaa dura ana dhalche. Karaa Haacaaluun baaserra nasga'e. Gara alaatti imimmaan gara keessaatti dhiiga bo'aan jiraadha. Garuu Haacaaluun wareegameera. Dhaqeen fiduu wabiin ta'uu fi homaa gochuuf hin danda'u. Bo'uun qofti sana Haacaaluu nan galchisiisu. Haacaaluun gaafa hospitaalaa baasuu kaanee Haacaaluun akka Finfinneetti awwaalamu fedhii koo fi fedhii namoota hedduuti. Jiraarta akka lannaa bilbiltanii mazagaajaatti fidii koottu naan jettanii turtanii maatii isaatiinis wal sinquunnamsiiseen ture. Boshi Mallis Abdiisaas naa bilbilanii isteediyeemii Finfinneetti yookaan iddoo taakkalaan siin jedhetti fidii koottu naan jedhanii yaaleen ture. ኢንጂነሮችን ማንሳት ይቻላል። በቅርቡ ያም እንደማስታወሻ እንዲሆን 95 ዓመተ ምህረት 96 ዓመተ ምህረት የኛ እዚህ ተማሪ የነበሩ የአሁኑ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኛ እዚህ ተማሪ ነበሩ። እዚህ ነበሩ። እዛቸው እንደዛ ያሉ ተማሪዎችን ያፈራ ትምህርት ቤት ነው። መምህሩም ምኑም በደንብ ነው የሚያስታውሳቸው። በተለይ አስተማሪዎቻቸው ጥሩ ዲሲፕሊን የነበራቸው ተማሪ እንደነበሩ ይገልጻሉ። ስለዚህ ትምህርት ቤታችን ይሄን ጠቅላይ ሚኒስትር ማፍራት ችሏል። አብይ አህመድ አሊ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ባለራዕይ አርቆ አስተዋይና ነገውን መነሻና መድረሻ ያለሙ የተገነዘቡ ናቸው። የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እዛው አጋሮና ጅማ ከተሞች ነው የተከታተሉት። ዶክተር አብይ በትምህርት የሚያምኑ መማር የግለሰቡን ህይወትም ሆነ ሀገርን ይቀይራል የሚሉ ለትምህርት ልዩ ትኩረት በመስጠት በምሳሌነት የሚነሱ ናቸው። በ1993 ዓመተ ምህረት በፊንፊኔ ከማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በመጀመሪያ ዲግሪ በ2003 ዓመተ ምህረት ከለንደን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር